Ashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun qophii keenya kan jiraanneerraadha. Egaan qophii keenya kan jiraanneerraa Dream Media irraa torbanitti yeroo tokko kan isiniif darbu yoo ta'u, qophiin keenya kun namoonni kan jiraatanirraa jiruuf jireenya isaaniirraa kan ittiin nuuf qoodanii irraa waliin baranudha. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti kan isin faana turu Ansiifan Kabbadee. Ogeessota kaameraa fi teeknikaa hunda waliin ta'uun hanga xumuraatti isin faana turraa turtii gaarii. Egaan waamicha keenya kabajaa fudhachuutiin as istiidiyoo keenyatti argamtee afgaaffii waliin taasisuuf ayyamamaa ta'uu keetiif guddaa galatoomi jedha maqaa kootiif maqaa daawwattoota keenyaatiin. Tole isinis afeeruu keessaniif guddaa galatooma. Maqaan koo Naziif Jamaalin jedhama. Ogummaan koo gaazexeessaadha. Ogeessa gaazexeessummaa fi kominikeeshinii ammas kan inni hojjechaa jiru gaazexeessummaa irratti leenjii kennuudhaan kominikeeshinii irratti immoo hojiiwwan konsaltansii yookaan hojiiwwan gorsaa taasisuudhaan akkasuma immoo dhaabbilee adda addaa dhimma miidiyaa irratti hojjetan keessatti hirmaachuudhaan bu'aalee biyya keenyaaf miidiyaan fiduu qabu keessatti gahee mataa kootii taphachuudhaaf carraaqqii gochaa jira jechaadha. Eeyyeen egaa ati akkuma amma dubbattee kaatee ogeessa gaazexeessaadha. Ogummaa gaazexeessummaatiif waggoota hedduuf kan hojjechaa turtee fi muuxannoo baay'ee kan qabdu. Keessumattiyyuu miidiyaalee biyya keessaatii hanga biyya alaatti hojjettee jirta. Mee siif gaazexeessummaan maali? Tole siifan guddaa galatoomii gaazexeessummaan anaaf jireenya. Jireenya jechuun gaazexeessummaan akka ogummaa kan biraa miti. Gaazexeessummaa jechuun ogummaa waamichaan yookaan fedhiidhaan keessa keetti waaqni gaafuma si uumu keessa keetti uumamee fedhiidhaan gaazexeessaan ta'a jechaa guddattu. Kanaaf jireenya ta'a jechaadha. Ogummaan gaazexeessummaa ogummaa dhugaa barbaaduuti. Ogummaa sacrifice gochuuti. Ogummaa gatii adda addaa baasuu jechaadha. Ogummaa nama sooromsu miti hojiin gaazexeessummaa. Kanaaf gatii adda addaa baastaa, jireenyaan gatii baastaa. Iddoo baay'ee rakkisaa ta'e dhaquu dandeessa. Lola keessa naqxaa. Lola keessa kan deemtuuf dhugaa lola sana keessa jiru hawaasatti dhaggeeffataa kee fi daawwataa kee biraan gahuudhaani dhugaa achi jiru gara hawaasaatiin gahuudha. Hawaasi hundumtuu miliyoonni baay'een bakka sana dhaqee ilaaluu waan hin dandeenye bakka hawaasaa buutee namoota sana daawwachiistaa yoo reediyoodhaan ta'e immoo dhageessistaa yoo barreeffamaa ta'e dubbisiistaa jechaadha. Iddoo baay'ee dhukkubni baay'ee nama rakkise namoonni baay'een du'an keessatti jireenya kee hawaasaaf laattee bakka sana waan jiru hawaasa biraan geessa sababii ta'ee fi jireenya gatii baasuuti. Gaazexeessummaan jireenya dhugaa barbaaduuti jechaadha. Gabaabumatti kanan ka'a. Kanaaf gaazexeessummaan walumaa galatti jireenyadha jechuudha. Hawaasummaa, diinagdee wantoota hundumaa kan of keessatti qabatu iddoo tokkotti ogummaa tokkoon wantoota hundumaa kan ittiin hojjechuu dandeenyudha jechuudha. Mee amma miidiyaaleen afaan Oromootiin banamanii hedduu isaaniitti kan akkaataa biyya keenyaatti jiru. Yeroo baay'ee maatii yeroo afaan Oromoon dubbachuun haasa'uun dhiibbaa qabu irratti bifa miidiyaatiin kan isin hojjechaa turtan. Amma miidiyaalee jiran kanaaf taajjabbii akkamii qabda gara kamiin ilaalta? Tole jalqabumarraa miidiyaaleen afaan Oromoo baay'eedha jedhee yaaduun. Garuu hamma duriin turre irra jiru. Jiraachuuf carraaqaa jiru. Jirus jedhamu yaadamu. Miidiyaaleen afaan Oromoo baay'een isaanii warra mootummaadhaan hoogganaman irraa kan hafe akka afaanota kan biraa miidiyaaleen dhuunfaadhaan hoogganaman jireenyaaf du'a gidduudha kan isaan jiraatanii. Garuu sanumayyuu immoo hin tuffannu. Jejanii waan of harkaa qaban mucaan abshaallee waan qabatteetu kaaniif boossi jedhama. Kanaaf amma uummata Oromoo gahuu baatus miidiyaaleen afaan Oromoo hamma dur hin jirre biyya kana keessatti dhiibbaa guddaatu ture. Egaa nullee jenereeshinii qubee dhaloota qubee waan taaneef bara nuti hojjenne keessa amma kana dhiibbaan afaan Oromoo haasa'an jedhamee akka warra duraan nurra ga'e hin jiru. Garuu immoo baay'ee kabaja guddaa hin qabdu. Miidiyaan afaan Oromootiin hojjetu akka miidiyaa afaan kan biraadhaan keessumaa afaan Amaaraatiin hojjetu kabaja guddaa hin qabdu. Ilaalchi jiru maali? Miidiyaan afaan Oromoo miidiyaa naannoo godhamee ilaalamu. Miidiyaan afaan Amaaraatiin hojjetu immoo miidiyaa naashinaallii akka guutuu biyyaatti hojjetamu godhamee ilaalamu sababii ta'eef wal caalchisanii ilaalu. Even miidiyaamti kutaalee afaan Oromoo qaban keessa hojjechaa turre wal qixan ilaalan. Sagantaa afaan Oromoo sagantaa afaan Amaaraa wal qixan ilaalan ture.
sana keessatti yaa'u gaazexeessonni baay'een isaanii carraaqqii guddaa qabsoo guddaa gochaa turanii qabsoo miidiyaadhaan taasifame qabsoo gurguddaadha. Qabsoo uummata dammaqsuu qabsoo afaan Oromoo babal'isuu keessumaa faana fakka fakkeenyaa guddaatti fudhadhaan miidiyaa afaan Oromoo keessatti faanaan sagantaa afaan Oromoo faana afaan Oromoo kan jedhamu sagantaa Nabsiisaa Amaaruu Ibraahim Hajii Alii hojjechaa ture. Isarraa immoo fudhannee nus hojjechaa turre. Sagantaan faana afaan Oromoo dhaloota baay'ee afaan barsiisaa ture. Afaan waaltessuu keessatti gahee guddaa qaba ture. Haa ta'uti miidiyaaleen amma bara sana gaa miidiyaa ETV irra Saataabaa kan jedhamu sagantaa televezyiinii afaan Oromoo kan jedhamu ture. Booddana baname inni faana booddee isaan booda immoo gara OBN yookaan televezyiinii Oromiyaa kan jedhamutti naanna'ee amma OBN kan ta'e jechaadha. Sanarraan miidiyaaleen dhuunfaa tokko tokko carraaqqii godhaniiru banuudhaafi miidiyaaleen banaman baay'een isaanii humna hin qaban. Kaan banamanii waggaa tokko illee turiin deebi'anii cufamanii kaan immoo banamaniituma jireenyuma lubbuudhaan jiraachuudhaaf sagantaan isaanii hin jira. Garuu hamma deemuun irra jiru utuu hin deemin qabamanii kan jiran jiru. Kanaaf uummanni Oromoo ammas miidiyaa isaaf malu humna isaa fi qabeenya isaa dandeettii isaa baay'ina isaa gitu afaan Oromootiin jira jedhee yaadu. Kana taajjabbiin koo miidiyaalee afaan Oromoo amma jiran irratti. Amma haasaa keessatti wantan hubadhee darbe miidiyaaleen banaman baay'een isaanii umurii dheeraa hin qabanii jettee jirta. Yoggaamma banamanii turtii yeroo muraasaa booddeeti kan isaan cufamani. Wantoonni akkasii ogummaa sana warreen hojjetan irraa dhamuu rakkoonsaa moo akkaataa biyya keenyaatti wantoota jiran dhamuu loqoda irratti dhamuu amma kanatti dubbattee kaate keessaati afaanonni walqixa hin ilaalamanii yeroo nuti hojjechaa turre jetteetta. Yeroo sanaaf amma garaagarummaa akkamii qaba? Miidiyaaleen banamanii cufan kun immoo sababa maaliiti? Dhimma kana irratti qorannaa taasisuu baadhus taajjabbiin ani qabu. Miidiyaaleen afaan Oromootiin banaman baay'een isaanii qorannaa gadi fagoon irratti taasifamee yeroon fudhatamee namoonni ogeeyyii gurguddaan keessatti hirmaatanii baasanii buusanii akkamitti deemnaa istiraatejik pilaanii mataa isaanii qabatanii akkamitti deemnaa miidiyaan ogeeyyii barbaachisaa miidiyaan meeshaa gurguddaa miliyoonota baay'een itti bahee bitamu barbaachisaa miidiyaan istuudiyoo bareedaa barbaachisaa miidiyaan gaazexeessaa humna qabu dandeettii qabu jabina qabu kutannoo qabu baay'ee barbaachisaa. Kun hundumtuu qorannoodhaaf yeroo itti fudhatanii hojjechuu barbaada. Miidiyaan afaan Oromootiin baay'ee banamanii cufaman baay'een isaanii rakkoo inni tokko qorannaa gadi fageenyaa yeroo fudhatanii qorachuu dadhabuu fi yeroo itti kennuu dadhabuu kan biraa abbootii qabeenyaa hirmaachisanii jalqabuma isaarraa kaasanii humna horatanii ka'anii namootuma muraasatu kaka'umsaan ho'iinsa qaamaatiin miirumaan geggeeffamaniitu hundeessu. Wanni miiraan hundaa'e immoo baay'ee fagoo deemuu hin danda'u. Miirri fagoo sin deemsisu. Miirri si kaasa. Miirri barbaachisaa miti jechuu miti. Hojii tokko akka hojjettuuf kutannoo miirri si keessatti uumameenyaan miira sanatu gara kutannootti dhufa gara hojiitti dhufeetu piraktikaal ta'a. Miirri qofti garuu baay'ee si geessuu fagoo si deemsisuu hin danda'u. Kanaaf miidiyaalee baay'een isaanii miiraan hundaa'ani. Ogeeyyii baay'ee ciccimoo muuxannoo dhedheeraa qabanis keessatti hin hirmaanne qorannoon taasifamee fi ogeeyyiidhaan editorial poolisiin barreeffamee proposaalli barreeffamee haala sanaan fandirrees ta'ee yookaan sheeriin gurguramee yookaan immoo abbaa qabeenyaa humna qabeessi sadan arfan tokko walitti dhufanii kan hundeessan miti. Ogeeyyiima hojii kana keessa jirantu miiraan kaka'anii fedhiima hawaasa Oromoof uummata Oromootiif hojjechuu qaban irraa ka'anii hundeessu. Akkuma isin jedhe miirri sun immoo iddoo itti gahee hudha nama qabu jira. Yeroo hudha qabaman sana keessa darbuu dadhabanii deebanii keessaa ba'u jechaadha. Inni kaan immoo miidiyaaleen afaan Oromoo yaa uummanni Oromoo waggaa dheeraadhaaf qabsoo keessa ture. Miidiyaaleen afaan Oromoo baay'een isaanii qabsoo keessatti kan hundaa'an. Qabsoo keessatti gaafa hundaa'anii gaaffiiwwan isaan qabatanii ka'an tokko tokko gaafa deebi'u uummanni gaafa deeggarsarraa dhabaa deemuu yookaan immoo akkaataa san itti jiraatan qabsoodhaaf hundeemtu taanaanii qaamni itti mormitu jira. Qaamni itti mormitu humna si caalu yoo qabaate sunis humna dhabsiisaa deema. Miidiyaaleen qabsoodhaan hundaa'an baay'een isaanii haala kanaan humna dhabanii yeroo itti kaan biyya keessaa ba'anii kaan immoo cufamanii yuutuubii qofaan hojjetantu jira. Inni kaan immoo rakkoo geggeessummaatiin kan wal qabates namoonni tokko tokko dhuunfaadhumaan waan barbaadan gaazexeessitoota irratti fe'anii yookaan miidiyaa sanatti fe'uuf carraaqqii yeroo godhan seerri biyya keessa jiruu fi fedhiin nama dhuunfaa sun wal fudhachuu dadhabee
yeroo itti jiraachuu dadhabanis jiraachuu danda'a. Kanaaf rakkoonni gurguddaan tokko baay'ee yeroo itti fudhatanii karoorsanii barreeffamaan ogummaa namoota ogummaa qaban keessatti hirmaachisanii fagoo ilaalanii ka'uu dadhabuudha. Inni guddaan tokko. Inni kaan ijoo dhadhee kan biraa kan hin yaadu afaan Oromoo ammallee hin guddanne sichi yeroo dhiyoodhaas kan inni deemuu jalqabe ofuma isaatii guddinni afaanichaa rakkoo qaba. Bu'aa bahii baay'ee qaba. Waal ta'ufne kabajni abbootiin qabeenyaa afaanichaaf qabanis baay'ee miti. Amma miidiyaalee afaan Oromoo jiran irratti abbootiin qabeenyaa Oromoo mataan isaanii beeksisa achirratti beeksifachuurra miidiyaalee warra afaan kan biraa odeensii baay'ee qaba. Naashinaali dhaggeeffatama. Naashinaali akka biyyaatti kan hordofamu jedhamanii waan yaadamaniif afaan Oromootiin yoo beeksifanne immoo Oromoo qofaaf jedhanii waan yaadaniif ilaalcha akkasii waan jiruuf abbootiin qabeenyaallee qarshii isaanii baasanii miidiyaalee Oromoo afaan Oromootiin hundaa'an irratti ispoonsara gochuu dadhabuu fi meeshaalee isaanii qabeenya isaanii tajaajiloota isaanii beeksifachuu dadhabuun isaanii miidiyaan afaan Oromoo tokko immoo akka humna dhabu akka gara fuulduraatti hin deemne maallaqaan akka laafu taasifameera. Rakkoowwan walxaxaa baay'ee qaba. Ani akka nama qorateetti osoo hin taane akkuma nama akkasumatti taajjabbiidhaan ilaaluutti kana kanatti nutti mul'ata. Kanaaf dhiibbaan wantoonni akkasii irra ga'u tokkoffaan namoonni ogummaa akkasii irratti dandeettii olaanaa qaban irratti hirmaachuu dhiisuu fi rakkoo baajataa akkasumas abbootii qabeenyaaf hawaasni wal dhaga'anii afaan isaanii miidiyaa isaanii guddisuu irratti dhiibbaa isaan qabanidha jechuudha. Mee ati gama keetiin irra caalaatti hojjechuufis daawwachuufis bifa reediyootiin kan jiran immoo miidiyaalee TVtiin wanneen akkasiidha kanatti irra caalaatti heddummeessitu yookaan irra caalaatti filachuu dandeessu. Ani ofii kooti gaazexeessaa reediyooti. Kamiin jaallatte yoo naan jette waan an keessa tureef reediyoon caalchifadha. Kana jechuun televizyiinii nan jibba jechuu miti. Garaagarummaan isaanii televizyiiniin suuraadhaan sitti mul'isa. Waan baay'eetu ogeessa taatee televizyiinii ilaaltu waan baay'eetu fudheessa qabuu danda'a. Kwaalitii viidiyoo ilaaltaa. Background isaa ilaaltaa, presentation style namicha sanaa yookaan gaazexeessaan sun akkamitti dhiyeessaa jira kan jedhu ilaaltaa waan baay'ee waan ilaaltuuf wanni si jechuu danda'a. Warra dhaabbilee miidiyaa gurguddaa kan biraa ilaaltu wajjin wal bira qabdee baay'ee isaanii gara afaan Oromoo gaafa ilaaltu ammayyuu duuba jiru. Kan biraan televizyiinii iddoo muraasa ga'a. Iddoo muraasa kan inni gahu iddoo elektirikiin jiruu fi iddoo namoonni televizyiinii bitachuu danda'an qofa ga'a. Reediyoon garuu hawaasa keenya bal'aa bira ga'a. Iddoo baay'ee fagoo deemte kiiloomeetira baay'ee Finfinnee irraa deemte qonnaan bulaa reediyoo of bira kaa'ee reediyoo dhaggeeffachaa qonna qotu laaluu dandeessa. Baay'ee rakkisaa miti. Kanaaf ani gara caalu reediyoodha kan hin filadhu. Garuu magaalaa keessa waan hin jiraadhuuf immoo yeroo baay'ee televizyiiniidha kan hin ilaalu. Kanaaf garaagarummaan inni qabu faayidaan isaa namoota hundumaa bira ga'uu danda'a. Namoonni baratanis hin barannes akkaataa kamiiniyyuu yeroo barbaadaniif bakka barbaadanitti ta'anii dhaggeeffachuu kan isaan danda'an reediyoodha. Irra caalaatti garuu kan ammatti kan daawwatamu yookaan immoo suur-sagaleetiin ilaalaa kan dhaggeeffatamu wantoonni akkasii immoo miidiyaalee TV fa'aadha kan ati jechaa jirtu. Miidiyaaleen hawaasaa kanneen akka TikTokii jiru, FB, Instagramii, YouTubii baay'inaan immoo miidiyaaleen saatalaayitii hin taane YouTubii irrattidha kan isaan hojjechaa jiran. Miidiyaalee amma saatalaayitii ta'anii fi wanneen akkasii kun dhiibbaa akkamii qabu garaagarummaan isaanii miidiyaa irratti fidanii maalidha jettee yaadda akka gaazexeessaa nama ogummaa kana qabu tokkotti? Biyya keenya keessatti miidiyaaleen hawaasummaa baay'een jiru. Baay'eedhas jechuu baattu gurguddaan biyya keenya keessatti namoonni fayyadaman tokko feesbuukidha. Inni kan biraan telegiraamiidha. Inni kan biraan linkdiin kan jedhamu jira, tiwuteriin jira, yuutuubiin jira, tiiktookiin immoo keessumaa dargaggoota biratti amma baay'ee babal'achaa dhufe. Dargaggootas ta'uu baatu namoonni ogummaa keessa jiran gurguddaan isa amma jalqabu itti fayyadamuu jalqabaniiru. Gara caalu garuu dhiibbaa guddaa kan uumsisaa ture bara duraanii feesbuukii ture. Amma namoonni baay'een feesbuukiin akka loo leeviliitti ilaalamu waan jalqabeef moor odeeffannoo baay'ee kara telegiraamiitii fi kara yuutuubiitiin kan isaan hordofanii. Yuutuubiin keessumaa
namni bilbila smaartii qabu fi internet accessii qabu YouTube iddoo taa'ee banatee akkuma nama televezyiinii ilaaluu waan danda'uuf YouTubein dhiibbaa guddaa geessisaa jira dheeta yaada. Kara siyaasaatiin yoo fudhatte biyya irratti dhiibbaa geessisuu irratti YouTubein dhiibbaa guddaa geessisaa jira. YouTube itti aanuudhaan namoonni hin baratin ilaaluu kan danda'an kan biraa TikTokidha. Maaliif afaan hin dhageessa taanaan dubbisuun sin barbaachisu ta'eef hin ilaalta afaan hin dhageessa. YouTube fi TikTokin dhiibbaa guddaa geessisu dheeta yaada. TikTokin an akkan taajjabutti namni akka seriously hin fudhatu. Gara caalu akka qoosaatti akka bashannanaatti kan isaan ilaalanii sanas ta'uu baatu garuu darbee immoo namoonni sagantaa serious dhimmoota siyaasaa kaasanii mari'atan jiru. Hojii baay'een amma kan ittiin deemaa jiru keessumaa kallattiidhaan namoota galchitee laayivii galtee waliin mari'achuu keessatti TikTokin gahee olaanaa taphachaa jira dheeta yaada. Kan biraa Facebookiin amma namoonni gurguddaan Facebookii dhiisanii ba'aa jiru. Namootuma muraasa kan ta'e malee Instagramiidhaan wal qabate Instagramiin siluma pilaatfoormiin isaa gara caalu suura poosti gochuu viidiyoo gaggabaabaa poosti gochuudha sababii ta'eef amma kana influensii guddaa hin qabu siyaasa irratti jechuu kooti. Namoonni Instagramiin more of kan suuraati namoonni baay'ee bebbeekamoo ta'an suura isaanii poosti gochuudhaan beekamoos kan hin ta'in immoo beeksisuudhaaf suura isaanii poosti godhu. Kan biraan kan baay'ee amma babal'achaa guddachaa jiru Telegramiidhaan warreen dubbisuu danda'aniif keessumaa. Kara Telegramiitiin miidiyaalee gurguddaa baay'een isaanii Telegram chaanalii qabu sanaan oduu isaanii poosti godhu namoonni sanarraa harkuma isaanii irratti oduu sana ilaalu jechaadha. Kanaaf dhiibbanni hawaasa irratti qabu baay'ee guddaadha jechuudha. Olaanaadha. Kana irratti miidiyaaleen amma nuti qabnu fedhii hawaasaa waliin wal gitaa'u hawaasni kun maal barbaada miidiyaaleen nuti amma qabnu immoo maal dabarsaa jira sababii miidiyaaleen hawaasaa guddachuu kuni sababii miidiyaaleen keenya kuni fedhii hawaasaa wajjin wal gituu hin dandeenyeef dhamoo sababiin isaa maalidha jettanii yaaddu akka nama ogeessa tokkotti? Sababootiin kunis qorannoo barbaadu. Garuu akkuma taajjabbii dhuunfaa kootiitti namoonni miidiyaalee hin qabnu akkuma siin jedhee miidiyaalee gurguddaan miidiyaalee mootummaadhaan hoogganamanidha. Ilaalchi biyya kana jiru baay'een isaa immoo miidiyaan mootummaa deeggara waan mootummaan barbaade qofa haasaa ilaalcha jedhu sababii jiruuf akka alternatiiviitti namni gara YouTube'ii deema namoonni dhuunfaa YouTube'idhaan waanuma miira isaanii waan sobaas uumanii waan miira namaa tuqu haalatti sensational ta'een waan dhiyeessaniif namoonni gara caalu gara YouTube'ii sana deema. Kan biraa waan miidiyaalee mootummaa irraa darbu soba jedhanii yeroo hundumaa ilaaluu fi waanuma mootummaa deeggaru qofa waan ta'eef inni kun tokko rakkoonsaa rakkoolee miidiyaa mootummaa bira jirudha. Rakkoon miidiyaa mootummaa bira jiru dogoggora abbootiin taayitaa qabaniif dogoggora mootummaan hojjete yoo jiraate sana tuquun barbaadan hanqina tuquun barbaadan jechaadha. Hawaasni immoo dhugaan jiru immoo mootummaa bira hanqinnis jira jabinnis jira. Hawaasaaf gaafa dhiyeessitu hanqina sanas jabina sanas baalaansii gooteen dhiyeessitu taanaan mootummaa uummanni amantaa sirraa dhaba. So miidiyaaleen mootummaa amantaa akkasii waan hawaasarraa dhabaa deeman natti fakkaata. Guutummaa guutuutti immoo miidiyaaleen mootummaa naman jechuu osoo hin taane namoonni oduu gurguddaadhaaf dhimmoota biyyaatiif amma miidiyaa mootummaa filata. Haa ta'u malee garuu ishuu tokko irratti baalaansii waan hin gooneef hanqina jiru kara mootummaa hanqina jiru tuquu waan hin barbaanneef namni hanqina mootummaan qabu irraa dhagaa kara sooshaal miidiyaatiin yookaan kara miidiyaalee hawaasummaa deema sababii ta'eef gara caalu gara sanatti harkifamaa deema jechaadha. Ilaaluu gaafa jalqabu immoo miira waan si harkisuuf akkaataa isaa itti dhiyeessan akkaataa itti fakkeenyaaf mata duree sobaa suura waan biraa dubbatu garuu suura Dooktar Abiyyi kaa'u. Mata duree isaan achi kaa'anii fi keessa seentee gaafa dhaggeeffattu waan adda addaatti miira kee akkati bantuuf haala sanaan uummanni gara sanatti harkifama sababii ta'eef namoonni inni kan biraa miidiyaalee irraa keessumaa afaan Oromootiin miidiyaan ati jira jettee yaaddu OBN'dha. Faanaan sa'aatii muraasa qaba. Sa'aatii tokko waan akkasii natti fakkaate dabalanii ta'e hin beeku malee sagantaa sa'aatii tokko jechuun uummata Oromootiif wanni miti hin banteen cuftaa jechaadha sa'aatii tokko jechuun wanni miti gabaabaadha. Sagantaan ETV irraa EBC afaan Oromoo bananii jiru sagantaa dheeraa qaba. Ammas garuu ETV afaan Oromoos OBN'nis kanuma mootummaati. Sagantaa mataa isaanii haala ittiin hooggantootaan geggeeffamuudhaan kan inni bocamu. Gaappii qaba jechaadha uummanni Oromoo miidiyaa barbaadu. Miidiyaa akka EBS amma entertainment
itti bashannanu fiilmiin adda addaa irratti dhiyaatan diraamaan adda addaa tiyaatiriin seenaa fi aadaan Oromoo waan uummanni itti bashannanuu danda'u sagantaa intarteeningi ta'ee afaan Oromootiin hin jiru. Gaappii sana qaba uummanni Oromoo. Inni kan biraa miidiyaan waa'ee biizineesii si barsiisu hin jiru. Afaan Amaaraa irraa miidiyaan afaan Amaaraa baay'ee jira. Erguma Dookter Abiy gara taayitaatti dhufanii as almost miidiyaan banaman 18-19 ol ta'u afaan Amaaraatiin. Afaan Oromootiin garuu warra xixiqqoo sila kaasne banamanii cufaman malee miidiyaan ati guddaadhattee yaaddu tokko LTV'n afaan Oromoo miti afaan Amaaraati. Even Oromoodhumaan oon kan ta'e iyyuu LTV ture. Innummoo baay'een deemneen cufame. Kanaaf uummanni Oromoo still miidiyaa irratti gaappii guddaa qaba jechaadha. Gaappii sana waan qabuuf gaappii achirraa dhabee gara sooshaal miidiyaatti yookaan gara miidiyaalee hawaasummaatti deeme achirraa barbaaduuf waan deemuuf uummanni gara sooshaal miidiyaa fi yookaan immoo gara miidiyaa afaan Oromoon taane gara sana jira jechaadha. Egaan daawwattoota keenya turtii nuti gaazexeessaa Naziif Jamaal waliin taasisaa jirrutti akka gammadaa jirtan shakkii tokko illee hin qabu. Hanga xumuraatti ammallee nu faana yoo turtan wantoota kanneen caalanii fi wantoota baay'ee akka irraa barattan abdii guddaa qabna. Amma xumuraatti nu faana tura. Ogummaan gaazexeessummaa jedhamu iyyuu dhugaa hawaasaa baasuudha kan inni ittiin beekamu. Miidiyaan immoo hawaasa bira ga'uu irratti afaan hawaasaa ta'ee dubbachuu irratti shoora olaanaa kun dorgommii kan hin qabnedha. Kanaaf uummanni kan inni miidiyaa hawaasaa irra caalaatti filatuu fi dhugaa sana baruudhaaf yookaan qabiyyee wanta sana keessa jiru itti ofamanii kun kanatu sirriidha kanatu na baasa jedhee wanta amanuuf jechuudha kan inni kana filatu. Egaa miidiyaaleen biyya keessa jiran akkas taanaanii miidiyaan akka idil addunyaatti jiran yookaan afaan Oromootiin kan akka BBC jiru amma VOA jiru kan afaan Oromootiin hojjechaa jiranii garaagarummaan isaanii yookaan qabiyyeen isaanii afaan kana irratti geessaa jiranii fi bu'aa isaan hawaasa kanaaf afaan kanaaf buusaa jiranii kan biyya keessaa fi isaanii wal bira qabne yoo ilaallu garaagarummaa isaan qaban maalidha? Gaarummaan isaanii fi faayidaan isaanii immoo maalidha jettanii yaaddu? Miidiyaaleen akka idil addunyaatti jiran jennee yoo yaadne amma BBC afaan Oromoo fi VOA afaan Oromoo jiraachuun isaanii cimina guddaadha. Satisfakshinii guddaadha. Namoonni baay'een qabsaa'aa turani afaan Oromootiin miidiyaan kun akka hojjetamuu fi afaan Oromootiin akka hin hojjetamneef immoo namoonni irratti qabsaa'aa turan jiru. Sana darbee banamuunsaa waan guddaadha. Sanas ta'e garuu immoo miidiyaaleen kun ergama mataa isaanii qabu. Ergama mataa isaanii kan gaafa siin jedhu BBC'n afaan Oromootiin haa barreessu malee BBC gaayidlaayinii hordofee barreessa. BBC gaayidlaayiniin immoo BBC'n kan Itoophiyaa miti yookaan kan uummata Oromoo miti. Fedhii mataa isaanii qabu. Warra Awurooppaatii Ingilizii mootummaa Ingiliz oon godha BBC. Fedhii warra Ingilizii yookaan fedhii warra Awurooppaa Western kan jennu bakkaan ga'uuf hojii isaan hojjetan. Kanaaf oduumti isaan filatan baay'ee isaanii yoo ilaalte oduu fedhii uummata Oromoo irratti hundaa'e miti. Oduu fedhii mataa isaanii irratti hundaa'eetu uummata Oromoo keessaa fudhatanii gara sanaan barreessu. Haa ta'u garuu ijoolleen achi jiran ciccimoos waan ta'aniif sabboontotas waan ta'aniif yeroo tokko tokko waan gaggaarii waan uummata Oromoo gammachiisuu danda'uu fi waan uummanni Oromoo kan koo ta'ee yaaduu danda'u yeroo itti maxxanfamu barreeffamu argita. Garuu hanqinni isaanii tokko reediyoodhaan jiraate. BBC'n afaan Oromoo amma sooshaal miidiyaa qofa irratti hundaa'eeti. International miidiyaan yookaan BBC idil addunyaa afaan Oromootiin qabna jennee yaaduu hin dandeenyu. Sooshaal miidiyaa peejii irratti poost godhu namoonni dubbisuuf barreessuu hin dandeenye aksesiin godhan jechaadha. Utuu reediyoo ta'ee garuu namni barates namni hin barannes dhaggeeffachuu danda'a. Eessayyuu taa'ee dhaggeeffachuu danda'a. Internet connection barbaachisu. Hanqinni isaan qaban guddaan tokko BBC'tti yoo dhuftee reediyoodhaan jiraachuu dhabuunsaa hanqina isa guddaa tokko. Inni kan biraa immoo gara caalu wanti isaan hojjetan waan fedhii uummata Oromoo irratti hundaa'e miti. Waan fedhii mataa isaanii fedhii BBC irratti hundaa'edha kan isaan hojjetani. Inni kan biraan waanuma biyya keessaa barraa wajjin wal fakkaata. Miidiyaa biyya keessa jiru wajjin wal fakkaata. Ijoollee Oromoo ta'e warra achi barreessus. Kanaaf seenaa isaan filatanii fi aangilii isaan fudhatan waanuma garri gaazexeessus jiraniiti kan inni jiru malee indipendentii ta'e akka miidiyaa waan guutummaa guutuutti fedhii uummata Oromoo irratti hundaa'e wanti uummata Oromootu kavar ta'e jedhee yaadu baay'ee isaa miti kan isaan kavar godhani. Karaa VOAs yoo fudhattee ilaalte VOA'n sanuma mootummaa Ameerikaa ta'uun godha. Mootummaa Ameerikaatu kontirool godha. Oduu ofii barbaadan aangilii ofii barbaadaniin
Fakkeenyaaf mootummaan biyya bitaa jiru mootummaa isaan baay'een jaallanne yoo ta'e yeroo hundumaa waan mootummaan mormu sagantaa akkasiiti kan isaan hojjetanii namoonni isaan interviiyuu godhanis namoota gara sana ta'edha kan isaan onneedha. Sanas ta'e garuu miidiyaalee idil addunyaa waan taaneef amma danda'ame baalaansii gochuuf hin carraaqu. Reediyoodhaan ta'uun isaa cimina guddaadha. Innis sa'aatiin isaa muraasa. Sa'aatii uummata Oromoo madaalu miti. Afaan Amaaraa uummata ol qabdee ilaalti biyya kana keessatti afaanni uummata baay'eedhaan dubbatamu afaan Oromooti. Dhibbeentaa 35 natti fakkaata akkuma warra CIA'n waggaa waggaadhaan hin baasa. Sana yeroo ilaaltu afaan Oromoo kan dubbatan 29 dhibbeentaa 29 qabxii 4 afaan Oromoo kan dubbatan garuu 35 qabxii wayi. Kanaaf afaan Oromoo afaan biyya kana keessatti uummanni bal'aan dubbatudha. Sila sa'aatii bal'aan kan kennamuuf feer ta'uun jiraate sa'aatii bal'aan kan kennamuuf irra ture afaan Oromooti ture. Garuu ammas taanaan afaan Oromoo sa'aatii muraasa kan inni qabu. Kanaaf hanqinni isaas kana jiraachuun isaas ta'e garuu gadhee miti. Kunumtuu akkuma sila jedhe daa'imni abshaallee waan qabatte harkatti qabattee hafeef boossisa jedhanii fi jiraachuun isaa gaariidha garuu kaan irraa VOA irraas miti BBC irraas miti uummanni Oromoo kan eeguu qabu. Ijoollee isaa irraa ijoolleen isaa cimtee hojjettee waan gaarii akka hojjettuuf immoo ofii isaatii abbootiin qabeenyaa Oromoo cina dhaabbachuu qabu. Kanaaf sun dhaabanatu odeensii mataa isaatii qabachuuf fedhii mataa isaatiitiif banata. Ittiin uummata Oromoo qabachuudhaaf banata. Waan garuu guutummaa guutuutti fedhii uummata Oromoo irratti hundaa'ee miidiyaa hojjetu Oromoodhaan kan banamuu qabu. Namoota biyya keessaatiin jedhee yaada. Kanaafiyyuu ammas akkas taananii hawaasni kun afaan kanaanis fedhii miidiyaaf qabu haga ammaatti wanta isa madaaluu hin arganne jechuudha walumaa galatti. Guutumaa guutuutti hin arganne jechuu hin dandeessu. Fedhiin namoota adda adda namni Oromoon miliyoona baay'eedha. Miliyoona baay'ee kana bakka bu'ee hin argannes argateeras jedhee murteessuu hin danda'u. Garuu gaafuma taa'ee taajjabu akka ogeessa tokkootti hawaasa keessa waan deemnuuf fedhii hawaasaa waan dhageenyuuf kan argadheeraa baay'ee natti toleera jedhuun argatta. Kan immoo miidiyaa maalii qabna jedhee immoo aarus hin argatta. Kanaaf an akka taajjabbiitti waan miidiyaan uummata kana madaalu baay'ina isaaf qabeenya isaa bal'ina lafichaaf hammanni Afrikaa keessatti ga'u hammanni Itoophiyaa keessatti ga'u kan madaalu hin jiru miidiyaan. Miidiyaadhaanii akka baay'ina uummatichaatiinis miidiyaadhaan biyya kana doomineet gochuun kan irra ture hawaasicha. Hawaasni kun baay'inaan doominaantiidha. Riisoorsiidhaan doominaantiidha. Bal'ina lafaatiin doominaantiidha. Hojii baay'eedhaan garuu doominaantii miti. Doomineetididha. Namoota muraasa lakkoofsa nama isaan geenyetu doomineetisa godhanii jiru. Inni kun immoo hanqinni isaa eenyuma bira jira uummatichuma bira jira. Nama biraa bira qabdee nama kan biraatti quba qabdee abalutu na miidhe abalutu na cuuce jettee na yoomiyyuu keessaan baatu cuuccaa sana keessa ati maal carraaqxeedha ofii keetii gaafa carraaqxu cuuccaa sana irraa fonqolchita hamma kanayyuu kan as geenye qabsoodhaan utuu qabsaa'amuu baatee amma yoonaa ani fata afaan Oromootiin interviiyuu haasa'uu hin dandeenyu ture bara nabsiisaa maaruu alii birraa fa'aa sirba jalqabaa sirbanii afaan Oromoo reediyoo cabsa yerootti jedhamee dubbatamaa ture keessa dabarree har'a immoo baankiinuu afaan keenyaan baankiin Oromaayyuu afaan keenyaan miidiyaan Oromaayyuu afaan keenyaan sadarkaatti haasa'uu jalqabee jira. Sana garuu dhiibee gara fuulduraatti bal'isuu kan danda'u immoo ilmaanuma Oromooti. Nama kan biraarraa eegna taanaa yoomiyyuu eessatuun ga'inaaf na jedhee yaada. Kanaaf an gara caalu ummatichi miidiyaa isa madaalu ammayyuu sirriitti karaa entertainmentiitiin karaa biizinesiitiin even oduumaan kan uummata Oromoo sirriitti beeksisuu danda'uu fi afaanicha waaltessee ogummaa gaazexeessummaa sirriitti eegee istaandardii isaa eegee hojjetu sichi jedhee yaada. Kanaaf hawaasni kun wanta fedhu yookaan wanta barbaadu argachuu fi ofiisaatii dirqama ba'uu qabu baachuutiin dhimma namoota dhimma kana ilaallatu immoo gaafachuu qabaadha kan nuti amma kaasaa jiru. Mee wanneen miidiyaa irratti jiran kanneen erga kaasneeti warreen piriint miidiyaa jedhaman yookaan bifa barreeffamaatiin turanii fi ammarra jiran ogbarruu irrattis haa ta'u miidiyaa irratti dhiibbaa isaan keessaa jiran maalidha piriint miidiyaa warreen jedhaman? Afaan Oromootiin piriint miidiyaa qabna dhee yaaduun. Qabna dhee yaaduun gaazexaan Bariisaa jedhamu jira. Gaazexaa mootummaati. Gaazexaan Kallacha Oromiyaa jedhamu jira. Gaazexaa mootummaati. Gaazexaan Kallacha Oromiyaa tasumayyuu waajjiraalee mootummaatiif raabsama malee uummata birayyuu hin ga'u. Haalli ittiin bahee gurguramee uummanni bitatee gabaarraa dubbisuu danda'u hin jiru.
Gaazexaan bariisaas akkasuma waajjiraalee mootummaa fi magaalotuma gurguddaa akka Finfinnee fa'aa keessatti gurgurama yoo gurgurame malee namoota baay'ee biraan gahu. Kanaaf miidiyaa piriinti miidiyaa yookaan miidiyaa maxxansaa hin qabnu. Akkuma waliigalaatti miidiyaan piriinti miidiyaan dadhabaa jira. Namni utuu moobaayilii isaarraa dubbisuu danda'u qarshii baasee gaazexaa bitee yookaan buleetinii bitee dubbisuu badaa rakkachaa hin jiru amma. Kanaaf miidiyaaleen gurguddaan piriinti miidiyaa gurguddaan warrumti jira inni yaadnu afaan biraatiin iyyuu dadhabaa jiru. Kan afaan Oromoo mootummaa uumamin dadhabee jechaadha. Siluma isaayyuu uumamne. Yeroo nuyi baay'ee ijoollee turre buleetiniin adda addaa baay'ee burqanii turanii afaan Oromootiin kan barraa'anii akkuma miidiyaa amma televezyiinii fi televezyiinii amma jennee kana jalqabanii ji'oota muraasa booddee deebi'anii badan. Amma buleetinii matseetiin tokko yoom kan jedhamtu nan yaadadha. Odaa kan jedhamullee yeroo sana ABO'dhaan maxxanfama ture. Magaazinii siyaasaa waan ta'eef yeroo itti ABO'n biyyaa ba'e sana achumaan badee. Kan biraa maxxansa adda addaa ture kan maqaa isaanii hin beeknes jiru ture magaaziniin adda addaa. Isaan amma badaniiru. Egaa maaliif badan kan jedhu asuma sila kaasnee jiru wal qabata. Namni hin bitaayi. Yeroo tokko amma matseetii afaan Oromootiin barraa'ee ijoolleen warri gurguran magaalaa kana keessa gaazexaa gurguran baay'een isaanii warra kaabaa dhufanidha. Kitaaba afaan Oromoo fi matseetii afaan Oromoo kana gurguraa itti yoo itti laattiyyuu fedhii sirkaa hin qabanii yoo nan gurguran sirkaa fuudhan immoo jala kaa'u namatti agarsiisan. Dhiibbaan sun jira. Inni kan biraan immoo namumtuu fedhii amma sa'aatii kana keessa sa'aatiitti miidiyaaleen hawaasummaa kun babal'atee jiru. Namni moobaayilii irraa waan hundumaa ilaaluu danda'u keessa gaazexaa dhuguma bitee dubbisee namni taa'ee ilaaluu hin jiru. Matseetis bitee namni ilaalu sababii hin jirreef hin qabnu jechaadha. Maxxansi bariisaadhaaf kallacha Oromiyaa kan jedhamu kallacha Oromiyaa akkuma isin jedhee biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin maxxanfama. Waajjiraalee mootummaa keessa qofatti hiraman natti fakkaata. Bariisaan isaaluma sana Addis Zamanii fi bariisaan fa'aa yoo bitachuu barbaadde tarii bitachuu dandeessa ta'a. Garuu baay'ee iddoo bal'aatti hin jiran magaalaa Finfinnee haala iddoo baay'eetti hin argattu. Kanaaf miidiyaalee afaan Oromoo keessa jiranis ta'e maxxansaalee afaan Oromootiin barreeffaman irratti ganaa tokko kaasamee namoonni ogummaa kana keessa jiranii fi hawaasni wal ta'uutiin jalqabarraa kaasee irratti yoo hojjetamuu qabaadha kan nuti amma irratti kaasaa jirru jechuudha. Hojjetamuu qabaadha garuu hammam nama deemsisaadha. Amma akkuma addunyaatti miidiyaan maxxansaa baay'ee dadhabaa dhufeera. Biyyootuma gurguddatan keessatti baay'ee biyyoota namni gaazexaa dubbisu keessattuu biyyoota namni waa dubbisu namni biyya kana waa dubbisu baay'een jaallatu jedhama. Amma immoo gaazexaamti amma maxxanfamee booyyuu karaa bilbilaatiin gaazexaamti sun piriinti ta'ee dijitaalii ta'ee kan itti ba'aa jiru. Iskaanis ta'a lammaffaa immoo warrumti gaazexaa sunu peejii mataa isaanii qabaatu weebsaayitii isaanii irratti sooshaal miidiyaa peejii isaanii irratti maxxansanii karaa telegiraamiinis yeroo itti saga'u jira sabii ta'ee fi namni erga telegiraamii irraa argate erga feesbuukii irraa argate gaazexaa sana waraqaa isaa bitee haalli ittiin dubbisu baay'ee dadhabaadha garuu akka uummata Oromootti hin jalqabna taanaan ganaa tokko jennee jalqabuun nurra jira jechaadha isayyuu. Kanaaf ammoo waa'ee miidiyaa fi piriinti miidiyaa irratti haga kana ergaa haasofneeti namoonni ogummaa kana keessa jiran gaazexeessitoonnis jiru kan odeessiitti qophiilee hojjetaman kana baasan warreen akka kaameraa ogummaa kana keessa warri jiran hundi isaaniiyyuu jiru. Gahee akkamii ba'uu qabu guddina afaan kana irratti industirii gaazexeessummaa fi industirii miidiyaa kana keessatti hundumtiyyuu wal ta'ee hawaasan wal qabatee hawaasni namoota ogummaan kun qaban yoo wantoota tokko hojjechuudhaaf tokko jedhanii jalqabanii hawaasni immoo ilaalcha isaanii ilaaleeti kan inni wanta kana hojjechuu danda'u waan ta'eef namoonni ogummaa kana keessa jirru hundi keenya gahee akkamiidha kan nuti ba'achuu qabna. Namoonni gahee ogummaa kana keessa jiran gahee isaan ba'uu qaban gahee warri televezyiinii piroograamii sagantaa televezyiinii hojjennu akkaataa itti hawaasa hawwatu itti dadhabne dhimma dubbannu irratti gadi fageenyaan hubannoo godhanne nama gaafachuu yoo nurra jiraate ogeeyyii dhimma sanarratti hubannoo qaban dubbisuu yoo nurra jiraate yeroo fudhannee sirriitti dubbisne hubannoo gaariidhaan waan bilchaataa hawaasaaf yoo dhiyeessine kana kan miidiyaa guddisu. Daawwataa yookaan dhaggeeffataa horachaa deemta waan gaarii si biraa argata taanaan daawwataa yookaan dhaggeeffataan gara kee dhufaa deema jechaadha.
maqaan kees guddachaa deema waan akkasii sagantaa akkasii irraa dhaga'ee jedha namni waan akkasii agartanitti sagantaa akkasii irraa arginee jedha namni yoo televezyiinii ta'es kanaaf waan hojjennu irratti sirriitti gadi fageenyaan hubannoodhaan hojjechuudha gaazexeessaan baay'eensaa yeroo isaa iddoo kan biraatti dabarseetu fiigichumaan sagantaa hojjeta yeroo irratti fudhatee dubbisee taa'eetti dadhabee bahee bu'ee namoota dhimma isaa irratti gaafatamuu qaban gaafatee miti kan inni hojjetu. Yeroo baay'ee amma namuma tokkotu miidiyaa 7-8 irratti argata biyya kana keessatti. Akka waan namni dhimma sanatti waa beeku namicha sana qofa ta'ee nam tokkicha miidiyaa 7-8 irratti argita. Kun sirrii miti. Namoota baay'ee jira dhimma sana irratti ogummaa kan qabanii namootuma nam tokko aksesii godhee iddoo tokkotti interviyuu godhee bilbila isaanii kenni waliin jedhanii yerootti namoota sana qofa naannessantu jira. Inni kan biraa namoota tokko lamatu miidiyaa irratti waggaa guutuu argama. Namoota miidiyaatti hin bahin beekumsa qaban bilchina qaban ilaalcha addaa qaban miidiyaatti fiduu danda'u nurra jira. Namoota ilaalcha wal fakkaataa qaban qofa guurree miidiyaatti yoo finne namni waan sirraa argatu addaan qabu. Waan tokko ati mormitee dhiyaate taanaan bor immoo isa deeggaru fiduu danda'u sirra jira. Maaliif kan deeggarus qaamni hawaasaa jira kan mormus qaamni hawaasaa jira qaama sana lamaanuu bakka buuteetta jechaadha. Kanaaf hawaasa nan hojjedha jettuufiif garaagarummaa ilaalchaa hawaasa qabudha. Garaagarummaa ilaalchaa sana immoo miidiyaa keessatti calaqqisiisuu danda'u sirra jira. Malee hawaasa yuunifoormii ta'e akka nama qabuutti waanuma yuunifoormii ta'e uummatatti dhiyeessitu taanaan hawaasa wanti sana ilaalcha sanaan itti nama dhabaa deemta jechaadha hojii gochaa deemta. Inni kan biraan sirriitti gaazexeessaan yeroo itti kennee ogummaa sana jaallate ogummaa sana irratti gadi fageenyaan dandeettii isaa guddisuu danda'utu irra jira. Dandeettii sana irrattis ogummaa sana irrattis dubbisuu qaba. Sagantaa hojjetu irrattis dubbisuu qaba. Kanaaf ogeessi cimaan bakka jirutti odiinsi cimaatu uumama. Odiinsi cimaan yoo uumame immoo madaalee isa gaarii fi isa gadhee adda baasee gataa jechaadha. Kanaaf cimaa ta'uu dubbisuu utuun nuffin dubbisuu utuun nuffin namoota wajjin haasa'uu namoota beektota barbaadanii gaafachuu namoota sana immoo hawaasa biratti namoota dhokatan namoota namni argee hin beekne garuu beekumsa iccimaa muuxannoo iccimaa biyya kanaaf dadhabbii baay'ee dadhaban gara miidiyaatti fiduun barbaachisaadha. Kanaafuu ofii nama gahaa ta'uutiin nama hawaasa kana madaaluu danda'u dhoksaatiin namoota fagoo jiran akkasumas namoota ogummaa kana irratti wantoota hedduu hojjetanii dhageettii hin qabne yookaan ilaalcha hin qabne hawaasa kanaaf wantoota bu'aa buusan warreen qabanii fiduutiin gara miidiyaatti dhiyeessuutiin ogummaa ofiis miidiyaa sanas guddisuun hin danda'amaa jechuudha. Mee kana irratti gaaffii xumuraa kan isin gaafachuu barbaadu. Ogeessonni ogummaa kana keessa jiran kana erga godhaniiti miidiyaaleen amma jiranii sagantaalee wal fakkaataa dabarsuu irratti yeroo baay'ee hin komatamu hin argamas. TV tokko yookaan miidiyaa tokko irratti qophiin jiru maqaa jijjiirrachuutiin miidiyaa kan biraa irratti kan argamu jira. Asiitii maqaa kan biraatiin wantichi dhiyaataa qabiyyeensaa akkaataan sagantaa jalqabbiisaaf xumurriisaa wantoonni isaa wal fakkaata. Kuni miidiyaa irratti dhageettii hawaasaa irratti ogummaa sana irratti dhiibbaa akkamii qaba? Nuufoo ogummaa kana warra keessa jirru hawaasaaf ilaalcha akkamii qaba? Inni kun baay'ee rakkina guddaadha. Akkuma sila siin jedhee san gaaffiin sila deebisee jiru wal qabata. Namni dadhabuun barbaadu namni beektaa namni amma jiru baay'eensaa anumas dabalatee namni baay'ee dadhabuun barbaadu. Waan iizii ta'e barbaada. Kanaaf barkan namni tokkicha miidiyaa torba irratti arginu. Nama akkasii qoratee barbaaduun iddoo fagee dhaqee haasofsiisuun amanuudhaan amansiisuun immoo televezyiinii namni tokko miidiyaa irra dhiyaachuun barbaadu garuu beekumsa jabaa qaba. Namoota sana amansiisanii gara miidiyaatti fiduun dadhabbii barbaada. Dubbisanii ogummaa sana irratti beekumsa gadi fageenya qabaachuun dadhabbii cimaa barbaada. Namni baay'een isaa kana dadhabuu waan hin barbaanneef kireetivitii hin qabaatu. Kireetivitiin kan dhufu critical thinking irraa gadi fageessitee yaaduu jechaadha. Waan tokko kallattii adda addaatiin yaaddee irratti gadi fageessitee yaaddu taanaan waan haaraa uumuu hin dandeessu. Waan haaraa uumuu hin dandeessu taanaan immoo koppii gochuudha carraati qabdu. Kanaaf gaazexeessaan sagantaa televezyiiniin yookaan reediyoon kan biraa hojjete maqaa itti geeddaree ishuma nama achirratti interviyuu ta'e iyyuu fidee dhimma sana irratti interviyuu gochuu danda'a ta'an beektu. Inni kun dadhabbii baqa. Lammaffaa immoo kabaja dhabuu natti fakkaata. Odeensiidhaafis daawwataaf dhaggeeffataadhaaf kabaja yoo qabaatte reediyoo sanarraa yookaan televezyiinii sanarraa waan kana arganiiru maaliifan deebisee dhiyeessa maafan nuffisiisaa jetta hin kabajjechaadha. Jaallachuu kabajuu hawaasa hojjettuuf jaallattee yookaan kabajjee jennaan waan yeroo hundumaa waan isa gammachiisu yaadda hin dadhabdaaf jechaadha halkanii guyyaa. Kun amma odeensii kun maal barsiisa?
waan haaraa maalirraa argata sagantaa koo kanarraa ergaa maaliin dabarsuu barbaada ergaa kanarraa namni maal akka baratu barbaada ergaan kun immoo iddoo biraatti hin dhaga'amne haaraadha moo isuma kaleessa waan biraa himameen kam galagalchee maqaa kan biraadhaan itti himaa kan jedhu hin gaafatte taanaan yeroo hundumaa easy wanni karaa salphaa deemu jechaadha. Kanaaf koppii godhu inni kun rakkoosa guddaadha. Dhuguma akkasitti miidiyaa keenya baay'ee isaa irratti maqaamatti geeddaranii jechoota adda addaa fayyadamanii sagantaa sana deebisanii yeroo namaa dhiyeessantu argama. Inni kun immoo miidiyaan ajjeesa. Namni miidiyaa afaan Oromoo dhiisee gara miidiyaa afaan kan biraatti deema jechaadha. Ofumaan of buunee jechaadha yeroo sana. Miidiyaa keenya of goomsina. Hojjechaa sagantaa akkasii hojjedhee fixeerattan dabarsitaa. Haalli ittiin odii dhaggeeffataa keenya yookaan daawwataa keenya monitor goone ilaalcha irraa fudhannus komentii irraa fudhannus hin jiru. Miidiyaa gurguddaa baay'een isaanii amma audience researchiin hojjetan. Audience researchii hin beekamu biyya kana keessatti. Audience research jechuun dhaggeeffataa hammamii qabnaa, naannoo kamitti dhaga'amna, naannoo kamitti baay'ee daawwatamta, sagantaa hojjennu keessa sagantaa kamtu baay'ee jaallatama kan jedhu qorannoo barbaada. Sanarraa kaateeti kan sagantaa haaraa bocuun sirra jiru. Namni calluma jedheetuma akka nama akka namni nyaata hojjetu tokko calluma dheema namni mi'aa nyaanni koo sitti toleeraa isuma kaleessa nyaatte si dabaluu moo maal jedheetu hin gaafatin calluma dheema waan isaa dhufe calluma dhee yeroo hojjetu namni nyaatus dhiisus dhimma isaa miti jechaadha. Akka sana jechaadha televezyiinii irratti reediyoo irratti sagantaa hojjettu hawaasni ilaalcha akkamii qaba sagantaa kanaaf jettee yaaddu taanaan ati callumatti hojjechuu kee qofa ilaalta bu'aan nu buuse garuu kan ittiin madaaltu hin jirtu. Kanaaf bu'aa isaanii ba'anii madaalanii sagantaa isaanii keessa namni yaada akkamii sagantaa isaanii irratti akka qabu gaazexeessitoota isaanii keessaa isa kamiin baay'ee akka jaallatu maaliif akka baay'ee akka jaallatu sagantaa isa kamiin akka cimaatti akka ilaalu maaliif akka cimaatti akka ilaalu maalirraa akka barate kun audience research keessatti argama ture. Haala kanaan audience isaanii monitoring godhan taanaan miidiyaa baay'een callumanii sagantaa hojjechuu isaanii gaazexeessaa baay'ee sagantaa hojjechuu isaa malee critical ta'ee sagantaa waan haaraa yaada haaraa namaan dhiyeessu inni kun rakkoo gaazexeessaa qofa miti rakkoo editeraati rakkoo maanejmentiiti miidiyaan tokko hooggansaan hoogganama hooggansa jechuun akkuma audiensiitiinis miidiyaan keenya maal dabarsaa jira kan jedhu hooggansa kan madaaluun irra jiru sagantaan akkasii televezyiinii akkasii irra jira maaliif asitti dabaltan jechuu kan qabu hoogganaa miidiyaati editerumtuu immoo maaliif gaazexeessaan hojjetee yaa dhufu karaa salphaa barbaade sagantaa kana bakka akkasii irraa koppii goote hin barbaachisu waan haaraa maal argata audiensiin jedhee kriitikaalii kan gaafachuu qabu tokko editor. Kanaaf rakkoon isaa goodaa hamma gubbaatti jira. Hooggansa miidiyaati hamma gaazexeessaa riippoorteraatti jira sabii ta'eef rakkoon isaa gaazexeessaa qofa bira miti. Garuu easy waan easy ta'e editorris easily bakka hayi bareedaadha darbu jedhee dabarsa. Hooggansis televezyiiniin keenya qaariifee hojjechaa jira namni nu ilaalaa jiradha. Garuu hawaasni dhaggeeffatu isa daawwatu maal akka jechaa jiru immoo karaa ittiin dhagahuun qabu. Kanaaf isa kana furuudhaaf qorannoo gaggeessuu namarraa yaada fudhachuu siistemiin amma immoo baay'ee bal'aadha karaa dijitaalii namoonni akkaataatti komentii kennuu danda'an audience komentii monitor gochuu dandeessa. Miidiyaa monitoring siistemiin baay'ee jira. Sanuma irratti hojjechuudhaan sagantaalee keenya fooyyessuu dandeenya. Kanaaf aarsaa ogummaan kun nama gaafatu hundumaa kaffaluutiin hawaasas ogummaa ofiis kabajuutiin wantoota akkasii hojjennee rakkoowwan amma nuti kaasaa olleen isaa furamuu danda'u jechuudha. Egaan xumura irratti wantoota amma kaasaa turreessi wantoota rakkoo ta'anii wantoota furmaata ta'an hedduudha kan inni waliin haasaa turre dhuma irratti namoota ogummaa kana keessa jiran nuti warra ogummaa kana hojjennus odeensii yookaan daawwataas dhaloota ganaa dhufaa jiru ogummaa kana keessatti hirmaachuu barbaadus warreettan ogummaa kan biraa keessa jiraatanii miidiyaalee kana namni kamiyyuu miidiyaatti fagaatee miidiyaa hawaasaas haa ta'u miidiyaalee warreen akka TVs irraa fagaatamee jiraachuu hin danda'amu waan ta'eef dhaamsa akkamiidha kan isin qabdan? Dhaamsi koo anaanis hin dabalata. Yaa jaarsa du'uuf ka'eetu dhaamsa namaa dhaama miti sila. Immoo jaarsa du'uuf ka'e miti garuu akkuma dhaamsaatti warri ogummaa kana keessa jiran akkuma sila kaasisuman cimsee kaasa. Ogummaa kana jalqabumaa kaasanii jaallachuu danda'utu irra jiraata warri ogummaa kana keessa jiranii. Ogummaa kana jaallatanii ogummaa hojjetaniif immoo sirriitti ulaagaalee sana guutuu danda'utu irra jiraata. Ulaagaalee gaafa hin jedhu pirinsipiliin barbaadu hundumaa guutanii ani gaazexeessaa dhufu hin jedhanii of ilaaluu danda'utu irra jiraata. Gaazexeessaa cimaan eenyu kan jedhu beekuu danda'utu irra jiraata. Amala gaazexeessaa cimaa tokkorraa mul'atu hundumaa qabaachuu carraaquun guyyaa guyyaatti cimaa deemuu guyyaa guyyaatti ofirratti hojjechaa deemuun of barsiisaa deemuun karaa ittiin of barsiisan baay'eetu jira amma.
akka duraa mana barumsaa qofa dhaquudhaan miti kan itti barsiistu. Yuutuubiin si barsiisaa, Googiliin si barsiisaa, namoonni immoo tola leenjii kennanii karaa adda addaatiin jiru onlaayinii barachuu dandeessaa. Kanaaf ofirratti hojjechuu, of ijaaruu. Investimentiin inni guddaan namni godhuu jedha namtichi tokko investimentii namni ofirratti taasisuudha jedha. Namni ofirratti investii godhee nama cimaa ta'ee baha jechaadha. Kanaaf ofirratti investii godhudha. Ofirratti investii gochuu jechuun ofirratti baasii qofa baasuu qofa miti. Dubbisuu waan isa fayyadu. Calluma tiiktookii ilaalee gaazexeessaan tokko yeroo firii qabutti tiiktookii ilaalee kolfaa ooluurraa waan nama kolfiisu. Yoo tiiktookii ilaales wannootuma muuxannoo isaa hojii isaa wajjin wal qabatan ogummaa isaa wajjin wal qabatan yookaan immoo waan beekumsa isaa dabalan waan haaraa ta'e isa barsiisu ilaaluu danda'u irra jira. Namni sooshaal miidiyaa gaazexeessaan hin ilaalin jechuun hin danda'amu. Hawaasa keessa maaltu jira kan jedhu sooshaal miidiyaa irraa kan iskaan gochuu danda'u. Sana ilaaluun gadhee miti garuu yeroo isaa bal'aa ofirratti fi ogummaa isaa cimsuu irratti waan hawaasaaf fayyadu irratti dabarsuu danda'u irra jira. Inni kun immoo kan dhufu ogummaa san ogummaa dhadhee kabajee qabachuurraan. Inni hawaasarraa kan eegamu miidiyaa mataa isaatii, miidiyaa afaan isaatiin hojjetu. Haa tolu isaa badus isaa abbaan gaanfa cabse ollaan ija jaamsaa jedhu. Nuti yoo keenya of harkaa tuffanne ormi immoo moornu harkaa tuffachaa deema. Yoo ofii keenya kabajnee warra afaan Oromootiin hojjetu kabajnee meeshaalee keenyas waan gurgurannu yookaan sarvisii keenya tajaajila keenya achirratti yoo beeksifannee qarshii argata dhaabbanni suni qarshii argatuun immoo humna teeknikaa isaa cimsachaa deema, humna gaazexeessitotaa isaa cimsachaa deema, gaazexeessitoota lakkoofsaan dabala, babal'achaa cimaa deema jechaadha. Kanaaf hawaasni miidiyaa isaatiif dursa kennee miidiyaa isaa ilaaluu, miidiyaa isaa mataa isaatti dhaggeeffachuu, irratti immoo investi gochuu waan qabu immoo beeksifata yoo ta'e dhaabbilee afaan Oromoo ala hojjetan irratti hin beeksifatin jechuu miti. Gara caalu garuu kan isaatiif dursa kennuu danda'u irra jiraata. Haala kanaan miidiyaa keenya cimsuu dandeenya kan jedhu dhaamsi koo. Kanatti dabalee wanta isin akka itti naa dabaltan barbaadu leenjiilee ogummaa gaazexeessummaa kana dhaabbileen garaagaraa hin kennu, dhaabbileen mootummaa hin kennu, dhaabbileen dhuunfaa hin kennu. Warreen akkasiif dhaamsa akkamii qabdu? Isaanii miidiyaalee namoota gara miidiyaatti fiduu keessatti shoora akkamii qabu? Wantoota isaan amma hojjetan kun miidiyaa bor jiraatu irratti dhiibbaa akkamii qaba? Giddugalli leenjii akkuma beekamu yuunivarsiitii baay'een hin kennu. Yuunivarsiitiin mootummaa baay'een isaanii ogummaa gaazexeessummaatiin hin leenjisu. Garuu hanqinni achi jiru namoonni baay'een tiyooriima. Waanuma dubbisanii baratanii ba'u malee qabatamaadhaan ogummaa sana irratti akkamitti hojjetamadhaan piraaktikaalii sagantaa hojjechiisanii nama guutuu ta'e miti kan isaan eebbisiisan. Kanaaf miidiyaaleen gaafa nama gaazexeessummaan eebbifame tokko fudhatanii akkuma nama saabjektii kan biraa barateetti teoreetikaal noolejii qaba malee piraaktikaalii akkamitti interviiyuu gochuu akka danda'u, akkamitti interviiyuu qophaa'uu akka danda'u, akkamitti sagantaa piroodiisuu gochuu akka danda'u kan hundumaa irratti gana hanqina bal'aa qabaata. Kanaaf akka haaraatti haa jedhanii barsiisuu jechaadha. Isa kanaaf dhaabbileen giddugalli leenjii utuu piraaktikaalii irratti fookas godhanii inni kan biraa immoo fedhiidhaan namoonni numti fedhiidhaan akka dhufantu godhanii ramaddiidhaan utuu hin taane waan akka aartii fi gaazexeessummaa maal kuni fedhiidhaan kan itti galuu qabdu. Kanaaf namoota fedhii sana qabanii utuu fudhatanii warri kan dhuunfaa immoo utuu warri kaffaluu utuu hin dandeenye fedhii guddaa qaban deeggaruudhaan danda'amnaan deeggaruudhaan gara sana haala adda addaatiin gara ogummaa kanatti fidanii ogummaan kun namoota ogummaa kana jaallataniin at least guutama jedhee yaada. Namoota ogummaa kana jaallataniin gaafa guutamaa dhufu ogummichis guddachaa dhufa, bareedaa dhufa jechaadha. Isa kana dhaamsa. Tolee, turtii jalqabaa kaastanii hanga ammaatti waliin taasisnee wantoota baay'ee kaasnee irratti haasofnee iddoowwan rakkoodha jennee yaadnuu fi iddoowwan furmaatadha jennee yaadnu hedduu isaa tuqawallee turtiin waliin taasistaniif maqaa kootiif maqaa daawwattoota kootiin irra deebiutiin guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Tolee, guddaa galatoomaa isinis immoo asitti naaf heertanii dhimmoota uummata Oromoo laallatan dhimmoota ogummaa laallatan irratti akka haasofnuuf yaada ni qabu. Hamaasa ta'u tolaas yaadan qabu dhaggeeffachuudhaan odeensii biraan gahuudhaan yookaan daawwattoota biraan gahuudhaaf fedhii waan irraa qabaattaniif yookaan waan kabajaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha.
Egaan daawwattoota keenya qophiin keenya kan jiraanirraa keessummaa keenya Naziif Jamaal gaazexeessaa buleessaa fi miidiyaalee garaagaraa irratti akka biyyaa fi akka biyya alaatti hojjechaa turan waliin tursii nuti gaaffiitiin gaafanne wantoota hedduu irraa barattanii ittiin bohaartanii wantoota gaaffii fi akkasumas yaada isiniif ta'an hedduu irraa argattaniittu jennee abdanna. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti kan isin faana ture Ansiifan Kabbadeedha. Torban hanga keessummaa kan biraan wal agarrutti turtii gaarii horaa bulaa deebana.